السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبوليسك إنك قاسم إساني وبوليسك إنك قاسم إساني هاتي والرأي إساني إنه عائشة نستنا أما قالت بعدين من ولي عن تليرا وبليوان إساني تسان كنا الحمد لله قالني ربي قد دفعته بقتك فني والبرقاني جاني عائشة نزما وبيتي من مامبو إيجلتيرتي كناف ماتي إسي إذا دبلتا إسي إيمان إسي برقيتي قمتشو كان الرهابي ندبلتي ومن رومو كبيسان تيتني بني غرات تيتني ورغارات ترتن جزاك رب هذه وجه كناف غلطوما يجو بربادا ربي كي نغرن هاغو كي سمو تسيتي نسيمه تنيف يعني قفدمي امه رومو كا تيتني ورغارات ترن زياده دبا تكلي أبا منا مي أبا منا إسانة متى أمني أرومو أربعة تيسنتا يروباي لبماني أكبات ينتوران أما كونو أبولي سكيسون صافي وجين كبتاني بولت أسيت سنغال شني تنين جرانيتي قمتشو أكمل تسيت قامي أمة فنين اللي مي مال جتاني Dhugaa dubbachuu uumaan qabachuu dadhabee hedduun hin dhagahame gaafa geessu kophaa isaa geesse abbaan manaa isii kuni garuu gaafa fuudhu nama jaha wajjin dhufe sababni isaas fayyaan qabdu nama dabaladhu kottu jedhamee itti himamnaan namoota kana baay'ifatee dhufe jechuudha fayyaa isii geesse dhukkubsattuu isii fudhate alhamdulillah laa kulli haal yeroo tokko reeffallee fudhachuu waan jiruuf jechuudha. Egaa obboleewwan tiyya viidiyoon tun asitti haa dhaabbattu malee duubni mucatee tanaa hundi keessanuu ni beektanii abbaa manaa isiitii wal argiteerti baga gammaddan amma illee viidiyoo mi asirraan aanu tokko dhageeffadha wallaahi imimmaan osoo boo'u hanga xumuraa waraabee biraa deeme mucaasan viidiyoo isaa jechuudha jalqaba isaa akka inni turee fi amma akka inni jiru jechuudha yeroo ammaa kana keessa dhiirri hin jiru jechuu hin dandeenye dhiirri hin jiru jechuu hin dandeenye mucaa kana haala jechuu takkaanii dabalatee ammas wallahi dachuma takka malee waan biraatillee hin qabnu dachee garuu guddoo qabna alhamdulillah dachuma sanii acha faa anaa daa'ima kana hawaayee shaneen beeyna faa abaa oda bichaan kun jechuudhaani obboleessa abaa keessaa qaba jennee ana obboleessa hin qabne kana kara saniinis nu roorrisaa turanii sanumaaf tana jidduudhaan hiyyummaan biyyaan abaaftee dhufe har'a garuu dhufee gaafaan waggaa 14 dhufu gisee gaafa mallas gisee nan suudii seenee jiizaan guyyaa jagaa'u mallas du'e qarshii 300 kanaaniin dalagaa ture qarshii 300 ji'a qarshii 300 dalagee gaafa in anjiya 7 bira ga'u riyaala 50 itti naa dabalanii 350 gisee waggaa takka ga'u 500 kana naa guutan bara 2004 Itoophiyaatti achirraa dalagadhee as ga'ee arra jijjiirame alhamdulillah keessaabii wallahi waa hedduu naasoo dhufe giseen isin arku naafaanii badee arra kunoo dalagadhee jijjiirame ummaa xiyyatanillee bakka sanirraa fuudhee jijjiire bakka dhiiraatiin ga'ee bakka haadha dhiiraa jamtuun isii duraan nadhoo jamtu maqaan isii nadhoo yotaan warra miskiina nuun jechaa turanii amma haadha baluu janiin haadha Ahmad janiin obboleessa jennee akhiramee guddaanii haadha Ahmad janiin kaanis warri nabee waliifaa jee akkasitti keessaa baanee jijjiiramaa arraan tana fideessaniifu rabbi sinaa milkeessu warra keessanirraa du'aa fuudha ummaatiyyaan na eebbise maaliif yotte khaliifaa kiyyan yoo dhugumaan rakkannee rakkoo keessaas geenya yoon abbaa malee si guddisa yoon obboleessa malee si guddisa deebilma faayidaa rabbi si haa godhuun mukaajata haadha abbaa si haa godhuun namaasaa haadha abbaa si haa godhuun jettee ummaatiyya na eebbisaa turte ummaatiyya wallaa ajila jilbiibbadhee miila dhungataa ture yeroon ijoollee namaatti hojii deemu amma an taphaan fadha waan hin daganne ummaatiyya gaafa ijoollee san taphaan jaaladha tapha kanaan fadha bakka muuziqaa kana bakka ijoollee wajjin ni beektan gaafa ijoollummaa namni araddara fiigee taphata giseen taphadhee sossobdee maallaqaan nagalchaa turte giseen guddadhe immoo giseen adeeme ganda keessan deemini ati ganda keessan maltee tokkichaa namaa sidhaa namaa wali buunaa naafi namaatu wali dhufa qottottee na tumti yeroo na tumtu anaa dardaruuf hin deema magaa jabaadhe dardaruuf hin deema dubra kanaas lallaaluu fedhe ijoolleen tun akkana dubra kana wajji taphatti giseen fedhe na tumti na dhooyti halaaluma dhuftee na dhooyti onnee qabdi ummaan jedhuun qaraf na gooti amma ijoolleen as jala jirtu tagandaa hojii jiraatti ni beeyti na dhooyti mancaa taates ulee taates waan fidettee dhuftee na dhooyti ijoolleen maal naan jetti seeta khalifa nuti abbaa keenyaa hin sodaannu ati akkami dhalaa sodaatta akkami ummaan teesse sirootti miti hin dhooytu firraa dhagaan naan jala hin dhawuun jaan ummaati jala akka isin ittiin guddiftee hin beekaan dhawu sadaqaa nu guurteet nu guddiftee hin dhawu bakka abbaa nu buutee nu guddiftee hin dhawu
jeetii miila jala gabbu'ee miillee dhungadhee mataa dhungadhee dhiiga sanfirraa kaa galaaf manatti taa'e achi taa'a bakka isiin ta'e waniin taphatu godha qalbiin ala nafeetu gadi bahin hayyeen ba'u qaalii godha osoo guddaa osoo yoon bees bakka fedhe bulu dardaruuf hin deemama jabaadhe akkasitti ummaati yakaa ijoolleen firraa dhayi yoo isii waan itti takkaa mana irratti tumin anyatti takkaa osoo mana irratti tumin aniin takkaa dhiiraa kun ummaati yaa wallaahi laziim dadhabe hin jenne mana barumsaatti dhufee laga dhaqee fi lagaa dhufee qoraan fidee fi qoraan eegaan fideef deebi'ee addunyaa dura waa kaa'ee fi addunyaa dura eegaan kaa'e ooyiruu akaafee fi dabalatee ooyiruu ijaara wajji ijaaree bakka sadaqaa siin nuguutu sirraa deemee sadaqaa wajji fida. Miskiina wallah himimaan naqabe dhugaa dubbachuudhaaf namni ma jijjiirama namni jijjiiramni hin jiru hundu seenaa akkanaa keessa dabran garuu yoo biyya baay'een dagatan hin dollaalan seenaa kan hundaayyuu namni hundiinuu ijoollee dhiiraa hundaadha biyya ormaatii shamarran hattuu hundisi kaayyoo bakka inni biyyaa bahee fi kanaaf biyyaa bahan garuu gaafa biyyaa bahan obboleettii isaanii akka haadhaa nyaachuudhaan zallamuudhaan akka fedhan godhanii gatuudhaan ba'aatti baachisanii biraa baqachuudhaan akkasii dhiifama mudiiraan na dhufe mudiiraan na dhufe jalaa dhokadhee taaptaaf godha asumaan fooloo na godha manni kunis haaraa akkasii ani ilmoo kaayyoo qabu ilmoo karoora qabu ani ilmoo hiyyeessaati narraa sillaalina natti sillaalatina hangabbinaaf illee biyyaan baane roorroo biyyaa na baase miskiinummaa biyyaa na baase ilmoo abbaan qabne an abbaan kiyya anaa ji'a afuriit bu'ee harmeetiyya bakka abbaa bu'ee bakka obboleessaa bu'ee nu guddise ilmoo sadaqaan guddatte yaniin wallahi laziim nu rabsaa ture yeroo amma ijoollee wallollu yeroo baay'ee nan dhagamu maaltu na dhagama waa'ee abbaa kiyyaatirraa namu waa'ee abbaanii beetanii diqaalaa naan jenna abbuma kiyya ka jiru diqaalaa yeroo jennu baay'ee na dhagama mee yoo abbaa qabaatte abbaa kee biti naan jette amma ijoollee yeroo lolle abbaa jaanii beekatti warra isaanitti manaan ergaa dhufanii ooyiruu tanyata addunyaa naqanii ijoollee oofaa giseen jeen diim diqaalaa maal oofnaa miti diqaalaa abbaan qabne naan jechaa turan ansan hunda obseetumaan ayyee inshaallah ummaati jetti yeroo namarraa dhageesse akkana mataa na hoyte khaliif kiyya keessumaa baana dukkana tana keessumaa baana amshir naan jetti na jajjeebisaa turte namni abbaa kee beeku silaasiin hin jiru aalima biyyaati beekaa biyyaati namni beeku akkana hin jiru namni manguddoon takka manguddoon biyyaati silma abbaa muusaatiin silaarra jechi kun hin malu amshir jechaa turan dukkana tana keessaa baana yeroo baay'ee na dhaqamtu wanni abbaan yaadachiisu gisee ijoolleen abbaa abbaattee na biraa wayii waattu takkaa gisee diqaalaa naan jenna diqaalaa abbaan qabne deemu abbaan abeeti miti immoo rabbiin narraa fudhate rabbiin narraa fudhate alhamdulillaahi ummaan tiyya bakka abbaan buutee akkatti mudhii hidhatte dhalaa jabduu akkasii mudhii hidhatteeti mudhii isii hidhatte akaafaa dongoraa wallahi laziim ni beekan amma ijoolleen na beetu miliyaana akaafaa dongoraati nu guddiifte lafa akaaftee bakulee gubbara dhaabaa bakulee yoo beetan bakulee mixaatis akka janiin akka loko darargee lixaatti baatti illee beekuu garuu harargeen bakuluma beeti bakulee na fokkaatte bakulee san gisee gubbara dhaabdi boqqolloo tana gubbara dhaabdi gisee mayree leellisee bakka nyaataa ga'ee nu jalaa horiitti naqan ni haraman halkan hin gartu isiin dhalaadhaan gartu halkan deemtee inni eeytu akka dhiiraatti guyyaa sitti naqan yeroo guyyaa isiin gartee gisee maasin na iteette ni tuman ni daaran ni darban ooyiruma tanyata addunyaa naqanii gisee ooyiruu tanyarraa addunyaa oofaa jennee dhufaniiti nu tuman aayyooti jetatti utaalanii ummaati yetuman tana nuti jala deessina luka jala seennaaf yeroo luka jala seenne addaan isii dura qabu jira nuti hanguma isiin tattaafattee firraa qabdu dura qabna nuti asiin deessinaa taan asiin baatii dura qabna lafaan dhiirti dhiiraa lafaannee akka dhiiraatti qurxan deddeebisa isiinis waan onnee qabduuf takka firraa dhooyti akka dhiiraatti deddeebisa nuti sanutti itti yaadnee ijoollummarraa hooma maal fudhannee maaltu nuu galee guyyaa isii bira nu tuman isiin agartu yoo isiin ala nu tumanoo hin himannu waliin jenne ijoolleen teenya
isii ala yoo nu tuman hin himannu. Amma tadhalaa mataa qabanii tumanii irraa buqqaasanii ooyiruma teenya irratti qabeenyuma keenya irratti mataa qabanii buqqaasanii hanqa dhiiraa dhiitichaan na tumanii habalaan na tumanii uleen na tumanii galee hinuma himan. Abbaa waan hin qabneef ummaa xiyyan tumne. Nuti tumamneemi haa fudhannu ulee. Isiin tumnu yoo itti himanne ni butamte akkatti nu guddiftee beekte hiyyummaan nu guddiftee osoo namni takka qarshii takka nutti hin gannin osoo shamisaa takka nu hin bitin sangisee irra dhufee ooyiruma teenya nu tumu ni aarti haatee itti dhayitti gisee haatee itti dhayite isii tanas ni tuman achuma qabanii dha'uuf itti yattiimi firraa qaban diddi arqabutti mattiimte haabalatti gadhiisan dhiiticha ni tuman. Nuti tumamne isiin maaliif tumamne? Nuti laalaa teenya obsineetuma madaa teenya obsinee isii san yoo ulee jalaa baraarree hojjenneeti dhooysuu filan. Yeroo joobsee an ijoollee irra xiqqaadhaa an ammaa kaboodaati dhalaa 7 keessaan dhaladhee an kaboodaa waan ta'eef huccuu baafadhotti Itoophiyaa gaanii jiraa miti wayiin nama nyaataa minaan minjanii namarraa baasan. Yeroo ammoo huccuun irraa baafte dirmammoo narra garte ummaan diyyatuni yeroo dirmammoo narra garte khaliifaa kiyya maaltu situme eenyu situme ni mattot ummaati jenamuu nan tumne. Mukarra beetiin bakka maarree sanirraa shorgogaadhee osoo akkana jiru citaan faan akkana na godhe muhinii faan naarrii ka'e. Guyyaa garii akkas jeetiin sobee dabarsa. Guyyaa garii narra beeti. Guyyaa garii osoon addunyaa jala deemuutiin haada mudhii dhadhee addunyaan hogoggorsaa otaan muka garteen jedhamti baalli irraa dhume kun hogoggorsaa yaniini akka keenyatti achirra na butti. Sanii akkana na godhe jee dhooysa. Akkasi baafna guyyaa garii guyyaa dhageesse immoo haatee dhayitii ni tumanii siin ni tumamna. Akkasittiin guddadheen ani ilmoo yatiimaati ilmoo miskiinaati. Yeroo uffata bareedaa kaadhee dhiichisuun qabu. Yeroo mana taa'ee dhiichisuun qabu. Yeroo magaalaa dhaqee bakka bareedduu dhaqee taphadhuun qabu. Wanni suudii filadhee dhufeef iddoo dalagaa xiyyatiin filadhee dhufe. Alhamdulillah rabbi na milkeetti alhamdulillah balaan irraa qabee haa galatoomu rabbiin kiyya alhamdulillah galanni ka rabbiiti. Jijjiirame abbaa kiyyaata rabbitti araaramu 8 nyalataa rabbi haa kennu. Ayyoon tiyyaa galatoomtu ummaan tiyya bakka dhiiraa nu buutee bakka abbaa nu buutee bakka obboleessaa nu buutee nu guddiftee asiin nu geesse. Ani sarra keessaa beetiin jedhe. Saniifuu ayyaroon uffata bareedaa kaadhee akka ilma namaatti taphadhuun qabu. Sambuutiyyaan nan taphanne. Keessa kiyyaan nan taphanne. Gammaduu numaan fadha dhiichisuu numaan fadha. Ammoo keessa kiyyaa fi fuuldura kiyyaan arga. Waan san ta'eefuu warri gartee maan gabbanne jettan hanqallinni kiyyanaaf ta'a. Alhamdulillah hanqallinaan jaaladha. Warri uffata bareedaa kaattee bakka bareeddu. Wallaahi billaa huccuun shantaa miliyaana guutuudha huccuun shantaa. Ni beekti ijoollee wajjin huccuun shantaa guutu. Haatuu yeroo ittiin qabu. Yeroo mana taa'ee waraabus hin qabu bakkuma dalagaati yeroo takka nama bohaarsu gisee sirbi faan gartee hawwiin tun na seente sirba takka waraabaa waan takka waraaba. Malee keessa kiyya nama daadha keessa kiyya gammachuun hin qabu. Hiyyummarra roorroon naa dabalamte laal waan beektuun hiyyummarratti roorroon naa dabalamte. Siyalee hiyyummaan guddadhee hiyyummaan dhaladhee as ga'ee roorroon irra naa dabalamte. Nama waa lama dhabe nama waa sadii dhabeen ta'e abbaa wajjin. Siyalee sanii gaaffii tana wanniin himeefi an biyyatti illee miidhamaa ture asitti illee nama miidhamaa jiru. Maaliif? Naumma fiitii walii yaada an naumma hiyyaan na miidhaa jira bakka biraatti illee miti waa hundanaa soinuu miidiyaa irra jirra saniif haa galatoomu namni sabaree rabbi biraa homaan dhabu yoo isaan nurra jabaatanis jabaan hundarraati jira miti rabbumatti manna nutis anamma nama takkan qabu yoo dhugaa naa himaa feetanii namni nan qabu rabbii kiyya qofa wallaahi laziim naman qabu namni nan qabu obboleeyyanii nan qabu dhalaan jaartii namaati wanni naa gootu qabdu munaas hin qabdu aniin kun akka muka baalan qabne ittiin kophaa jiraatu jira beeka sani dhalaan waan naa gootu qabdu dhalaan osoo kuma taatee waa takka bu'aan fiddu dhiira lama lallaafaa irra wayyaa sii galte sani namni nan qabu rabbii kiyya alhamdulillah fayyaadiniin qabaa namni nan qabu rabbii kiyya sii galee rabbi kanaa suume isa isaanii suume alhamdulillah isaniin qaba arra bakka dhiiraatiin jira seenaatiyyaan na boochise malee bakkaan bo'oo miti anummaan fillenni isin gartan kun nama onnee sibiilaati
Anaa qalla malee obboleessa kiyya na eebottee ani lemmeenu akkasi hanga kiyyatti hadiida lama sadiifitti inni sonilleen alhamdulillah saniifu dubbillee hin fadhu yaa illee hin fadhu namni karoora qabu namni kaayyoo qabu yeroo dubbii nama wajjin godhuun qabu wallahi ladima yeroo nama wajjin haasee taphadhee qabuluun qabu miidiyaarra dhufee yeroo takka qablee taphadhee an naafi horii walii mana tokko galaa ture naafiree walii mana tokko bulaa ture lukkuun na gubbarra galaa ture mana tokko keessa beeladaa fi nama wajjin jiraataa ture siigalee torbaan keessaa guyyaa takka laga dhiqataa turre akkasii kanaa miti Itoophiyaa keessaa dhufe biyya taffii fi tuqaanni jiru keessaa hin dhufe fookee arabaa tan harkee yeroo nyaadhee gagaraa baasee qaama baasee uffata bareedaa kaatee riyaa dhaqee achi shumis taa'us hin qabu badoo tanatti yoo rabbi na fide alhamdulillah jee fudhadha yoo rabbi narraa qabe alhamdulillah jee dalagadha saniifuu wanni irra dubbita na fide khalifa hin gabbattu maaliif huqqatta nyaattee nduydu hii yaadaan gabbadha ani ilmoo yatiimaati ilmoo abbaan qabne itti yaadadha jireenya kiyya fuulduraatiin bitkaan irraa dhufe sanitti hin deebu baadiyyaa yoon dhufe baadiyyaa sanitti hin deebu magaalaa yoon dhufe magaalaa xiqqoo san hin taa'u guddootti hin galaa hangaan humna qabu dalagadheetiin jijjiiramee gaafaan humna hin qabne itti oola nyaadha jeeti siigalee tagabbina kiyya akkasi ni yaadan gabbadhu guyyaan halkan lama sadii qaatira akka nama shaggooyyee bulee wal jala buluun qabu osoon akkana yaadu jireenya kana osoo kana hiikee haanidhu akkasi buleen qaba tagabbina kiyyaa sani dabalatee isii lammaffaadha nama ammaas qallaadha niin kun uumamaan qallaa nama gabbatu miti abbaa kiyyattiin beeyadee nama qallaadha nama gabbatu miti rabbitti araaramu akkasi ta'u uffata ammoo uffanni shaanxaan jira yeroon kaadduun qabu yeroon jummaa salaatu niin kaadda yeroon nama bira dhaqu nan kaadda yeroo takka gisee natti tole niin kaadda yeroon fiidiyoo waraabu immoo namummaa kiyya na laala malee uffata kiyya nan laala dabalatee yeroo mana taa'ee fiidiyoo waraabus hin qabu yeroo daqiiqaa muraasaa hin qabu ooyiruu keessaa waraaba bakka hojiitiyyaa waraaba nama bakka hojiitti waraaba bara warri fiidiyoo bareeddoo waraabus hojuma isaatii taa'umsa san ta'eef nasiiba namu warri fiidiyoo bakka bareedduu bakka fokkottuu waraabus hojiin isaa achuma anammoo hojiin kiyya waan as taateef asumaa waraaba siigalee tana yeroo waan hin qabne guyyaa akka dalagaa walitti galgala xiqqoo waan akka aartii takka ni shaakallaa ijoollee teenyaati xiqqoo amma lafaa ka'u jirtu yeroo dandeettii hanga rabbinaa kanneef walaloo fi yadalollee fuma barreessee fi qopheessee fi ittiin kannaa yoo gartee hawwii waan qabaniif malee amma Itoophiis hin qabanii bakka waan irraa argatan illee qaban hawwuma isaaniiti nama biraan ga'u faamilee qabanii fi san babarreessee fi walaloo fi yadaloo matuma kiyyatti seef godhee qindeessee niin kannaaf ni sirban sanis itti yaada ijoollee saayiboota hedduun na gaafata hedduun naada walaa yaada hedduun naada isaan nuufan niyyanii ittiin kan anis mataa kiyyaafillee hojjetaan jira kiyyallee guyyaa muraasa boodatti ni dhufa kawaayee jireenya keessa qoftee jiruu fi shaggooyyee bareedduu takka illee ni dhufti hundattuma geenya saniifuu laal an kana gabbinne kiyya maallaqa agarsiifate kan jenne an seenaati isiisinitti mee warri maallaqa agarsiifatanii rabbi sinar kula maallaqa agarsiifatu miti an kana dalagatuuf wanni riba na kutee gabbina na kute kana siigalee yoo uffataatis kun namaan bitu yaa kun hin bitu uffatan ni bitu akka ajaa'iban namaa bita kun uffata akka ajaa'ibaatti